galannaa ta'u. Galgala kana walii wajjin dubbii Waaqayyoo ilaallaa. Isa dura garuu sagalee Waaqayyoo iddoo kuntuun dubbisa. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7 ergan dubbisee booda waliin kadhanna. Akkas jedha. Ulfina sagalee Waaqayyootiif kaanee dhaabbannee dhaggeeffannu. Akkas jedha. Ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu. Dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuudhaaf ta'anitti adaraa kenni. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee lolatti jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaanitti lixuu inni isaadha. Namni dorgommetti jiru akka seera isaatitti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa hin argatu. Qottuun hojii isaatti dadhabuun duraan dursee midhaanicharraa nyaachuudhaaf intaaf waan ani dubbadhu kanas ati itti yaadi. Gooftaan waan hundumaaf iyyuu hubannaa siif hin kenna. Kadhannaa. Jiraataadhaati, beekaadhaati, guddaadhaati, ammanas anganas hin jedhamtu ati. Amma jettu kan geessu ati Waaqayyoodha. Guddaa kunis galateeffannaa. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti kan galateeffame haa ta'u. Jaalala kee fedha kee taanaan Gooftaa galgala kana yeroo kana fuula kee duratti akka nu walitti qabamnu, akka nu sirraa dhageenyu, akka nu dubbii kee dhageenyuuf carraa akkasii waan nu laatteef adda goonees galateeffannaa. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Maqaan kee kan ulfaate haa ta'u. Egaa waaree booddee gara namaa dhaquun amala keedha. Maatii Simoon Phexros waaree booddee sanbata sana duraa galgala gara maatii Simoon Phexros natte. Yeroo isheen gara ishee dhatte isheen ciiftee turte. Ati yeroo Phexros faasitti bari hindinne gara ishee dhattee siree ishee bira dhaabbatte. Siree ishee bira dhaabbattee harka ishee qabdee deebitee ol ka'i jette. Isheen yeroo numa sana dhukkuba sanatti haara galfattee kaate. Galgala kana gara keenya kottu ati. Galgala kana gara obboleettii kooti kottu ati. Gara saba keetii kottu ati. Gara waldaa kanaa kottu ati. Gara tokkummaa kanaa kottu ati. Gara jireenya keenyaa kottu ati. Dubbii kee fudhadhu kottu ati. Fayyina kee fudhadhu gara keenya kottu. Humna du'aa koo Yesuus Kiristoositiin walitti qabama kana kan hin jaallanne kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoos isa jiraataadhaan kan waraaname haa ta'a. Ameen. Waraanama. Ameen. Naannoo kanarraa haa waraanamu. Afurra baarmaa haa waraanamu. Karoorri seexanaa bittinfamu. Dubbii kee waan nutti dubbattuuf si haa galatu. Ulfaadhu. Ol jedhi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Noora. Galgala kana kan walii wajjin ilaalu caalmaatti lakkoofsa 1 kan jirudha. Ati ilma koo ayyaana isaa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu jedha. Galgala kana walii wajjin kan ilaalu jabaadhu isa jedhu irratti mata duree tokko walii wajjin ilaalla. Paawulos maaliif obboleessa isaa ilma isaa afuraatiin Xiimotewosiin jabaadhu jedhe yoo jettan akkaataa itti Xiimotewos hojjetaa Yesuus Kiristoos ta'e beekamaadha. Xiimotewos abbaan isaa nama Giriikidha. Haati isaa garuu nama Yihuudiidha. Yihuudoota biratti Xiimotewos nama ulaagaa guutu miti. Yihuudoota biratti nama ulaagaa guutu miti. Ulaagaa kan ittiin guutan Yihuudoota biratti dhagna qabachuudha, seera eeguudha. Inni immoo abbaan isaa Giriikii waan ta'eef dhagna hin qaban. Yeroo jalqabaadhaaf hojii wangeelaadhaaf bobba'uudhaaf kaanii Maarqos wajjin karaa eegalee ture. Maarqos eessuma isaa Barnaabaasii fudhatee hojii eegale.
takka turanii erga deeme booda Maarqos dugda duuba deebi'ee gara harmeessaa Maariyaamitti deebi'e. Ergasii booddee Phaawulosi Barnaabaas achumatti gargar baane yaadaa wal dhabani. Bakka Maarqosis wangeela barreesseedha. Bakka Maarqosiin eenyu bakka bu'eetan Xiimotewoosin nama jabaa tokko argate Phaawulos. Jargamootaa keessa boqonnaa 13 weerartanii ilaaltanii nama cimaa tokko argate. Eewudha nama qaxalee ta'e, nama dubbate, nama amansiisuu danda'u, nama dargaggeessa cimaa ta'e, nama ergama sirriitti fiixaan baasu, nama gooftaa tajaajiluuf fedhii qabu, nama akkasii kan argate. Eewu Xiimotewoosidha. Xiimotewoosi namoota warra Yihuudootaa biratti fudhatama akka qabaatuuf al duree jiru. Maayinni Phaawulos kan warra Yihuudootaa ittiin quba qaban dhagna qabsiisuudha. Dhannatti qabsiise. Dhanna erga qabsiise booda bakka ulaagaa warra Yihuudootaa guutee tajaajilatti fufe. Phaawulos yeroo ofiisaatii tajaajilatti ka'e egaa Xiimotewoosin of jalatti guddisuutti ka'e. Erga of jalatti guddisuutti ka'e maal godhee? Phaawulosi ofiisaatii mana hidhaa ta'e. Erga mana hidhaa dhaqee waldaa biyya ishee keessa jirtu, isa Qorontos keessa jiru, isa Efesoon keessa jiru, isa Qolaasaayis keessa jiru, isa naannoo sana jiru Tasaloonkee keessa jiru, hunduma isaa hundi kenneetan Xiimotewoositti kenne. Especially warra Qorontosiin Xiimotewoositti kenne. Xiimotewoositti yeroo kennu Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee xalaa barreessuutti ka'e. Rakkina warri Qorontos uumaniin beekaa. Seera malee akka isaan jiraatan hin beekaa. Egaa mana hidhaa taa'ee ofiisaatii Xiimotewoositti xalaa akkasii barreesse. Yaa ilma koo jedhe. Yaa ilma koo. Ayyaana isaa Kiristoos Yesuus nuuf kennetti jabaadhu. Adaraa jedhe. Maaliif akka jedhe beektu? Warra Qorontos keessa haala dogoggorsiisaa jira waan ta'eef. Isa Kiristoos Yesuus nuuf kenne ayyaana sanatti jabaachuu qabda. Gara bitaatti, gara mirgaatti jechuun sirraa hin eegamu. Kanatti gochuun sirraa hin eegamu. Jabaachuu duwwaadha. Booddee deebuu sirra hin jiraatu ittiin jedhe. Haa ta'u egaa jabaadhu yeroo ittiin jedhee waan jedheef qaba. Maaliif Phaawulos Xiimotewoosin jabaadhu jedhe? Qabxii gurguddaa sadii waliin ilaalla galgala kana. Maaliif jabaadhu ittiin jedhe? Wanta inni jabaadhu ittiin jedheef inni tokkoffaani of danda'ee akka inni dhaabbatuufidha. Akka maal ta'u? Of danda'ee akka inni waa ittiin hirkanne. Phaawulos inni durii jarra kaa'atu jalaa hidhameera. Namooti inni durii wal wajjin adeemsa jalqabe teellaa deebi'aniiru. Booddee deebi'aniiru. Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Sochii jiru wanti guyyaa guyyaatti uumamu baay'ee ulfaataadha. Kiristaanummaan biyya ishee keessatti dagaagaa jira. Kanaaf maayinni of dandeessee dhaabbachuu qabda. Wayitti hirkachuu sirra hin jiraatu. Ayyaana isa Yesuus Kiristoosiif kenneetti jabaachuu sirra jiraata. Booddeetti deebuu sirra hin jiraatu. Gooftaatti cimuutu sirra jiraata. Kanaaf of danda'iitti dhaabbadhu. Nama si cina taa'ee jiru of danda'ii dhaabbadhu. Bara si'ana rakkoon guddaa maayinni namni namatti hirkata. Nama laalee bada. Abaluuni inni akkasii jedhu. Raajiin inni akkasii jedhu. Ergamaan inni akkasii jedhu. Lubiin inni akkasii jedhu. Paasteriin inni akkasii jedhu. Waan akkasii keessa seeneen. Abbaan barbaade iddoo barbaade keessa aseenu. Ati garuu gooftaan isa si waame kanatti jabaachuu qabda. Ameen jennaayi. Maal nuti dubbata? Jabaachuu of dandeessee dhaabbachuu qabda. Of dandeessee dhaabbachuu qabda. Maalitti of danda'anii dhaabbatu? Tuqaa 5 tokko walitti ilaali. Maalitti akka inni of danda'ee dhaabbatu barbaada Phaawulos Xiimotewoos? Tokkoffaani namoota irratti akka hin hirkanne barbaada. Namootatti akka hin hirkanne. Namootatti akka hin hirkanne. Ija isaa namarra akka hin keenye. Nama laalee akka hin banne. Fakkeenya hin taane akka hin fudhanne. Gooftaatti akka hin jabaatu. Isa kana barbaada. Dhageessaniittu. Sagalee Waaqayyoo kan nutti dubbatu
akkanni ofiisa danda'u barbaada. Of danda'ee kan dhaabbata. Shinni lammaffaan Phaawulos Xiimotewoosin kan inni akkanni ticcimu barbaadu maayinni akkanitti of danda'u akkanni kadhatu barbaada. Kadhannaatti akkanni cimu barbaada. Yeroo baay'ee Phaawulos ergaa isaa gaafa barreessu maayidha. Waa'ee keessaniif yeroo hundumaa kadhachuu dhiisuudha. Phaawulos namatti maalii ta'uu isaa agarsiisa. Nama kadhataa ta'uu isaa agarsiisa. Iddoo kanatti kan inni dubbatu kadhannaatti akkanni cimuudha. Akkanni kadhannaatti laafne booddeetti deebuun akka irra hin jiraanne kadhachuun akka irra jiraatu barbaachisa itti maayira. Akka kadhachuun irra jiraatu. Afuura kadhataa harka keessa mirga olkaasaa olkaas maqaa Yesuus Kiristoosin afuurri kadhataa har'a siif deebi'u. Maqaa Yesuusin afuurri kadhataa siif deebi'u. Humni kadhataa siif haa kennamu. Akka kee jirutti humni kadhataa siif haa kennamu. Ameen jedha. Namni kadhannaa kiristaanni kadhannaa hin qabne maal beektu? Kiristaana kadhannaa hin qabne haa tokko sitti nama kilaashii baatee xiitiin keessan jirre maqaadhaan maalidha? Loltuudha. Yoo akkas namatti qabe maal ta'a? Rukutaa maalin qabu? Xiitiin qabu. Kiristaanni kadhannaa hin qabne kilaashii rasaasa hin qabneedha. Yoo kadhatte alma tokko hin dirqeeffate maqaa Yesuusin qabate jettu inni qilleensa irratti maqaa kee dhaabulee halkan saati saddaa keessa ka'e sagal keessa ka'e 11 keessa ta'e maqaa kee adireesii keetti sitti dhukkuba sitti ergu aarii sitti ergu qoromsa sitti ergu nagaa kee kan nyaatu yeroo ati al tokko caqate Yesuus jettu inni lafatti gannama. Me Yesuus jedhame. Jira ko waan fakkaatina Yesuus jedhanii. Yesuus kun gaafati maqaasaa waamtu inni sirratti ijaaramu hundumtu daaraa ta'a. Ameen jennaayi. Waan fakkaatina. Namni kadhatu mo'aadha. Namni kadhatu dandaadha. Namni kadhatu waan hundumaa gaara barbaachisaa ta'e jiksee darba. Kana Phaawulos Xiimotewos yeroo itti dubbatu maal jedha beektu? Jabaadha. Kan kadhatatti jabaatu barbaada. Kadhatatti kan jabaatu barbaada. Afur Waaqayyo waan tokko natti maayira. Saba kana keessa nama 18 afur Waaqayyo halkan gara isaanii dhaqee kadhadhuutti jira. Qoyimman kadhadhu jedhu. Takka turiin kadhadhu jedhu. Tu jedhee laftitti bari'a. Tu hin kadhatin. Cumaan xinnoo ishee kadhatanii wajjin bulteetta walii gaadhanii fuudhee deemu. Humna kadhataa si keessaa fuudheera. Har'a inni humna kadhataa si keessaa fuudhee sun sirraa cabu. Du'a qaba. Kanaaf Phaawulos maal jedhee Xiimotewosiin jabaadhe. Kan inni kadhannaatti cimuu barbaadu. Yeroo mee ilaaltanii waa'ee keessanii Waaqayyoon nan galateeffadha. Qorontosiif gaafa barreessu waa'ee keessanii Waaqayyoon kadhataan jira nan galateeffadhas jedha. Waa'ee keessanii Waaqayyoon nan kadhadhas jedha. Nan galateeffadhas jedha. Yeroo Efesoonii natti ilaaltan waa'ee keessanii Waaqayyoon nan kadhadhas nan galateeffadhas jedha. Tasaloonkee biroo deemtanis akkasuma jedha. Phaawulos nama kadhataadha. Akka inni kadhatu barbaada ilmi isaa hafuuraa kun Xiimotewos kun. Akka inni kadhatu barbaada. Sadaffaa tokko jalatti sadaffaan Xiimotewos akka maal ta'uu barbaada Phaawulos? Akka inni maaliin akka inni of danda'u barbaada? Akka inni dubbisu barbaada. Akka inni dubbisu. Dubbisi bara sanaa filsifinnaan bara sanaa asoosammii bara sanaa maali yoo jettan maalidha? Gnostics wanta jedhamu beekumsa bara sana turedha. Gnostics jechuun ogummaa jechuudha. Ogummaa warra Giriikidha. Isaan maal jedhu? All thing is God, God is all thing jedhu. Maal jedhu? Wanti hundumtuu Waaqayyo jedhu. All material is God, all material is God, God is all material jedhu. Xarapheezaan kunis Waaqayyoodha. Laastikatti bishaan dhudhus kun Waaqayyoodha. Inni mul'atu kunis Waaqayyoodha. Inni argamu kunis Waaqayyoodha. Isaaniif akka bara sanaatti jechuudha. Kanaaf dhiisee waan akkasii dhiise.
barreeffama dubbisi. Bara seena dubbisuun jaallannu hey maaltu jira yoo jettan maaltu jira jettan macaafa qulqulluu sirriitti dubbisuudha. Caafata qulqulluu akka sirriitti dubbisu barbaada Phaawulos. Timoteos sirriitti dubbisee akka inni nama ta'u barbaada. Maaliif ogummaatu baay'ate sana keessa yeroo sana keessa waaqatti tolfamtu Artemis jedhamtu tokkotu jirti. Kan nama baay'ee dogoggorsiitu. Isaan jala ba'uudhaaf caafata qulqulluu duwwaadhaan ilaalanii jaji godhu. Measurement bara sana kan isaanitti waa hadda baasan meeyyer godhan maal yeetan caafata qulqulluu qofaadha. Hello. Bareeddii kitaaba qulqulluu dubbisuun gowwummaa ta'eedha. Dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Phaawulos Timoteos maaliin akka nuuf danda'ee dhaabatu barbaada. Waan godhu hundumaan ilaa waan godhu hundumaan Waaqayyoon akka dhaga'u barbaada. Ilaa waan godhu hundumaan Waaqayyoon akka dhaga'u barbaada. Akka dhaga'u barbaada. Shaakala biraa akka inni shaakallee barbaada. Wanti godhamu hundinuu qilleensa laalee deemu irra hin jiraatu. Irra hin jiraatu. Waan godhu hundumaan Waaqayyoon nagee gochuutu irra jiraata. Shaakala kana Waaqayyoon akka dhaga'u barbaada. Shinni lammaffaan maaliif jabaadhu jedhe. Inni lammaffaan maaliif jabaadhu jedhe. Fuula isa duratti dhaloota isa eegan baay'eetu jiru waan ta'eef. Dhaloota isa eegan baay'eetu jiru. Phaawulos Timoteos Phaawulos ofii mana hidhaa hojii ofii hojjechuun malee Timoteositti kenneera. Timoteos akka inni hojjetu kan inni barbaadu dhaloota baay'eetu isa eega. Dhaloonni eegan kun maal? Dhaloota sirriitti dubbii Waaqayyoo dhaga'aniidha. Akka isaan dhaga'anii gara qajeelinaatti akka isaan dhufan barbaadatu Phaawulos. Timoteos isa kanaaf maalidha? Dhaloota kan akka inni qaru, akka inni barsiisu, akka inni waa'ee saba sana karaarra buusu barbaada. Nama dhaloota qartu ta'uu sirra jiraata jedhe. Nama dhaloota qartu ta'uu sirra jiraata. Akka inni barsiisuufidha. Akka inni barsiisuuf isa kana barbaada. Kanaaf jabaadhu. Har'a Waaqayyo waan tokko isinitti himaa. Waldaa dhufuun keessan gaariidha. Kadhachuun keessan gaariidha. Caalaa namatti immoo gooftaa wajjin dhuunfaatti gooftaa wajjin walitti dhufeenya keessa sirriitti cimsachuu qabda. Hello. Wangeelleeti qabattee jirtu himmu'a waan ta'eef himmu'a waan ta'eef mootaadha waan ta'eef sinjilkeeffachiisa waan ta'eef takkaa wangeelli moomemeeru. Ameen jenna. Mee ameen jedhaa. Wangeelli mootaadha. Jabaadhii qoromsi dhufe. Qoromsi yoo mana keetti dhufe qoromsi mana keetti dhufe gab godha Waaqayyo. Mee ameen jedhi. Mee narraa gab godha jedhi. Mee anarraa gab godha jedhi. Qoromsa mana keetti dhufe gab godha. Ameen ameen. Jabaachuu sirra eega. Mee nan jabaadha jedhame. Dubbisuutti jabaachuu, kadhachuutti jabaachuu, gooftaa wajjin haasa'uutti jabaachuu. Ameen jennaayi. Dhuguma sitti baa. Arraba keerra jiraala. Ammuma tisatti siqata gooftaan. Kanaaf maalidha? Jabaadhu. Rakkoo yoo jiraateeyu jabaadhu. Ameen jedhi kaayi. Wanta ati akeekikee fiixaan ba'uu didee jabaadhu hin taa. Kakuun kee lafarra tutturee hin taa jabaadhu. Jabaadhu. Wanti hin taane jiru. Wanti hin taane jiru. Furri Waaqayyoo waan tokko natti himeera. Namoota jireenyi isaanii waan baay'eedhaan jala boora'e. Kakuun isaanii abdiin isaanii waan baay'eedhaan jala boora'e. Gooftaan har'a gidduun galanaan jira. Gidduun galanaan jira. Mee Waaqayyoo gidduu sii gala. Mee ameen jedhi kaa. Jabaadhu gooftaa si wajjin jira. Mee Waaqayyo naa wajjin jira jedhe. Gara dhumaatti dhufaan jiraan. Jabaachuutu durraa eegama.
yeroo tokko warra Israa'eliin akka isaan jabaataniif ergaan tokko gara isaanii dhaqe. Saba moguleessaa raafame. Boojuu jala jiru. Boojuu jala jira. Raafama keessa jiru. Akka isaan jabaataniif itti dubbate. Maaliif Waaqayyo waldaa kanaan jabaadhu jedhe? Raajii bartiitti yaadanittu. Raajii itti yaadanittu maaf jabaadhu jedhaayera. Ergaadha kun. Akka dhuunfaa keettis ergaadha. Akka waldaattis ergaadha. Ameeni. Raafamee jiraachuu danda'a garuu jabaadhu. Qoromsi keessaa dhufuu danda'a garuu dubbataa jiran. Ol gacha'uun jira garuu jabaadhu. Wanta nuti dubbatamu dubbataa jira. Raafamee asiif achi jira garuu maalidha? Jabaadhu. Mi'aamin jira. Yeroo sabni qoromsa keessa jiru kuni harka ormaa jiru kana saba kana harka ormaatti dhiisuu hin barbaanneen. Ergaa tokkotti ergata nama isaa kaafatee Isaayaasiin. Kas jedha Isaayaas 41 sagalirraa kaasee amma 13 yerootti dubbatu waa tokko jedha. Sagalirraa kaasee akkatti jedha. Sabni kun biyya ormaatti cuucameera. Saba boojuu keessa jiru. Du'a dheebotutti Isaayyaasiin ergate. Omaan taatani. Ameen jedheka. Har'a waan tokko natti maayiraa furraa Waaqayyo isa si boojii erkaan baata. Ilaamee erga keessa ol kaasa. Ilaamee Waaqayyo natti dubbataa jira. Isa si aja cuucee si boojee harka isaa galsi godhe keessa Waaqayyo si baasa. Mee nambaa ilaamee baaloo. Si baasa Waaqayyo. Maal jedhe bittu Waaqayyo? Isaayaas 41 kazeera. Ani andaara lafaatiin si fideen biyya fagoodhaan si waameen ati garbicha kootiin ani si fooddeereen ani sin tuffadhu abbaan barbaade yoo si tuffateeyyuu jedheetu akkaseera. Egaa iddoonuma tuffatamaa kana keessatti haalumati jirtu kana keessatti firriyoo silkii sirraa tuffateeyyuu dhageessaay biyyoo silkii yeroo keen argu shat godhee dhaamsuyyuu Kere lakkoofsa kudhan ansi wajji waan hin jiruuf hin sodaati. Mi'aamee jira kaayi. Ilaalati keessa jirtu keessatti anatu si wajji jiraatu hin sodaatidha. Dhageessita maal jedha mata dureen barumsa keenyarraa maalidha? Nama mata duree isaa jeequun barbaaduwan maal jedhan jedhe? Egaa haalati keessa jirtu kun si ta'uu dhiisuu danda'a. Ani immoo si wajjinan jiraati. Ila haalati keessa jirtu keessatti anatu si wajjin taati. Haala boojuu. Abbaan barbaade sirraa fagaatu bilbila isaa cufatu sibira keenyaa raha kuduunfatu Waaqayyoon si wajjinan jira jedheera. Kumaatama fira baay'eerra tokkitti Waaqayyo si wajjin dhaabbatutu calaabbe. Ilaamee abbaan barbaade si saadaa olee booddee huuruu achi sirraa qabata. Waaqayyo garuu si wajjinan jira yennaan si wajjinan jira. Si wajjinan jira salphaa sitti hin fakkaatin. Ameen. Si wajjinan jira yennaan abiddi akka fedhees hin danda'u. Si wajjinan jira yennaan moo si wajjinan jira yennaan si wajjinan jira yennaan moo sirratti ijaaraman ila waan saamne kun namoonni gormuun irratti ijaaramantu jiru. Waaqayyo gormuu kana nan diiganaan jira. La harka wal qabatanii achi fidanii dubbii tatanii waa barreessanii waa fuudhanii barcuma dura jiru kana booddee godhan isa kan booddura godhanii jiran Waaqayyo mari'aa jalloota kan waa hin baafne godheedhaa jira. Mee ameen jedhanii
eessi wajjin hin jira waaqayyo ani waaqa keetiin na hin jedhe barbaade namatti dhanaadha abaluu fira kootii meejor jeneraalii kootii meejor jeneraaliin fila kootii koloneel fira kootii intinaan inni achi jiru sun fira kootii intinaan sun inni dhiyoo sun fira keenyaadha mucaabiya keenyaadha ani waaqa keetiin na hin amiin jedhamaadha nama si cina jiru harka qabiiti waaqayyo waaqa keetiin na hin jedhe akka jedhe an sin jabeessaa'edha anatu si gargaaraa'edha hirree qajeelummaa koo samirkaatiin oolan si qabaa'edha akka jedhe warra si addeessanii jedhe warra si addeessan hundinuu hin leeyya'u hin salphatu warri sirratti kaanis hin dhumu malee waa'ee hin baasanii kanaaf ati jabaadhu ameen jedhikaa warri sirratti kaan hin dhumu malee kan waa'ee hin baafne ta'u malee xaxaa meeqa dabartee anti sirratti waa argaa jiraan xaxaa boolla qotu bira keessaa irra tarkaanfattaa biruma dabartee agartaa si wajjin jiraachuu isaa waaqayyo mirkaneessinaabbe inni asii si ga'ee booris hin gatu hin jedhe laamii waldaana na dhagayi si urgufuu barbaadu waaqayyo garuu tokko godheesiidha ila si gidduu galanii afaan kee gargar godhanii tokkummaa kee jeequu barbaadu waaqayyo garuu dirratti si dammaqsa ergaa gara koo dhufe ani gara keeti waan ta'eef hin sodaatu mee hamee jedhaanii jabaadhu waldaa burqaa jireenyaa yoo jedhaa waldaa burqaa jireenyaa ijoollee waaqayyoo jabaadhu maal jedhee dhiise jedhe ati warra sirratti ka'an kanaa yoo barbaadde iyyuu argitu jedhe maal godhu hin argitu irratti teessatti ganuma hin argitu amiin jedha furri waaqayyoo sirriitti ija koo banee dhagammaan amma waan baay'ee argaan jira haalleluuyaa rokan salabadiin kana maguuba layri meshit ragana mokiya jabaadhu waaqayyo wanta itti ol sibutu qaba ulame waaqayyo wanta itti ol sibutu qaban jedhe jabaadhu isa sirratti kunkuman ilaalinati sa'amattu namattu ilaalinati ilaasa kunkumtu ilaalinati isa abbaan barbaade si koomattu ilaalinati jabaadhu waaqayyo harka kee qabee si dabarsa waan sambe ko furri waaqayyo kennan jedhaayira namoota ulaagaan kunneen ulaagaa guuchisee fuulduratti deemisa namoota yeroon guuggate namoota ulaagaan kunne namoota kana as keessa fuudhee fuulduratti dabarsanaan jedha me ulaagaan guuchisaayira ka jeri afuro waaqayyo naan jedha waaqayyo ulaagaa si guuchisa me ulaagaan guuchisaayira me abbe ulaagaa dhaftee yoo maariyaam isheen iyyeetti haadha gooftaan taatire intaatiin jedhe intaati ulaagaa dhaftee yoo inni muka sooftichaa Yoosef suni Yesuus biratti guddatu abbaa barbaade bira buufatanne abbaa barbaade bira buufata dhageessettaayi si keessan buufadha dhageessettaayi ulaagaan si guuchisa nama si cina taa'ee jiru ija isaa keessa laaliitti raajii kana sirriitti raaji ija isaa keessa laali lama lamaan warri namni lama sibiraan nama sadiin waaqayyo ulaagaa si guuchisa jedhee ergaa waaqayyoodha dubbadhu waaqayyo ulaagaa si guuchisa jedhee jedhiirra deebiiti haleluuyaa abbaan barbaade sanan qabu sin jedhu sanan guuttu sin jedhu umuriin hin taane jedhu qabeenyaan hin taane jedhu bifti hin taane jedhu barumsi hin taane jedhu dokumentii hin qabu jedhu mana hin qabu jedhu fira hin qabu jedhu Yesuus abbaa manaa
Yesus abbaa kaartaa. Yesus abbaa dokumentee. Yesus abbaa firaa. Yesus abbaa keeree. Namni amane Yesus ulaagana guchisaa jedhu. Waa tokko isinitti himu. Arragaafa galtanii gara mana manyitaa keessanii ol seentanii Yesus manyite ulaagana guchisaa dhaqaati dibbin jedha. Siree keessan irra yeroo ciiftanii Yesus ulaagana guchisa jedha. Yeroo bormana baatanii Yesus hojii ulaagana guchisa jedha. Waajjira keessan natanii yeroo dirra teessanii barcuma argee Yesus ulaagana guchisa jedhaana. Ilaamee waan jedha Waaqayyo ulaagaan guchisa saba kana naan jedha. Rikalashit labungia. Amen jedhi kaayi. Kaanera bade Waaqayyo karanna 𝗟𝗶𝗶𝗀. Yesus ulaagaa si guchisa.